Akkam jirtu barattoota, egaa har'a saayinsii waliigalaa kan kutaa torbaffaa boqonnaa afur waliin ilaalla jechuudha. Boqonnaa afur kana jalatti kan waliin ilaallu waa'ee seeliidha jechuudha. Seelii akka bu'uura lubbu qabeeyyiitti kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa seelota arguudhaaf wanti nu barbaachisu maayikirooskooppiidha jechuudha. Seelonni wantoota xixiqqoo waan ta'aniif ijaan argamuu waan hin dandeenyeef isaan kana ilaaluudhaaf yookiin seelota kana ilaaluudhaaf immoo maayikirooskooppiin nu barbaachisaa jechuudha. Saayintistoonni waa'ee lubbu qabeeyyii xixiqqoo kana qo'achuudhaaf maayikirooskooppiin yookiin meeshaaleen adda addaa isaan barbaachisaa jechuudha. Kalaqamuun maayikirooskooppii kun immoo argannoo seeliitiif bu'uura isa ta'edha jechuudha. Kana jechuun seelii arguudhaaf maayikirooskooppiin nu barbaachisa jechuudha. Seeliin wanta baay'ee xiqqoo waan taateef wanti guddisee agarsiisu kanneen akka maayikirooskooppii nu barbaachisa jechuudha. Akkasumallee lubbu qabeeyyii xixiqqoo kan ijaan hin mul'anne kanneen akka ameebaa, paarameseemii, baakteeriyaa fi kan kana fakkaatan arguuf illee yookiin ilaaluuf illee baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Maayikiroo orgaanizimoota jedhamu jechuudha. Lubbu qabeeyyii xixiqqoo kan jennu kun kanneen akka ameebaa, paarameseemii warreen jennu kun lubbu qabeeyyii xixiqqoo ijaan hin mul'annedha jechuudha. Maayikiroo orgaanizimoota jennee isaan waamna. Maayikiroo orgaanizimoota jechuun lubbu qabeeyyii xixiqqoo kan ijaan mul'achuu hin dandeenyedha jechuudha. Egaa boqonnaa kana keessatti faayidaa maayikirooskooppii, gosoota maayikirooskooppii akkasuma kalaqamuu isaanii, qaamolee maayikirooskooppii illee akkasuma maayikirooskooppii koompaawundii qaamolee isaanii illee waliin ilaalla jechuudha. Akkasumallee waa'ee maayikirooskooppii erga baranneen booda immoo seelota, argama seelotaa fi hiikaa seelotaa illee akkasuma caasaalee isaanii, bocaa fi hamma isaanii illee ni ilaalla jechuudha. Akkasuma orgaanizimoota seel-qeenxee, seel hedduu jennee ni ilaalla. Egaa jalqaba waa'ee seelotaatti osoo hin darbiin dura maayikirooskooppii baruun barbaachisaadha jechuudha. Maayikirooskooppii erga waliin baranneen booda waa'ee seelotaatti darbina. Maaliif jalqaba seelota arguudhaaf maayikirooskooppiin nu barbaachisa waan ta'eef waa'ee maayikirooskooppii erga baranneen booda gara kan seelotaatti dabarra jechuudha. Jalqaba irratti maayikirooskooppiin hiika maayikirooskooppii yoo ilaallu, maayikirooskooppii kan jechi jedhu kun egaa jecha Giriikii lama irraa dhufe, jecha Giriikii lama kan maayikirooskii fi iskooppeen kan jedhu irraa dhufe jechuudha. Maayikiroosii fi iskooppeen kan jedhu irraa dhufe. Maayikiroos jechuun xiqqoo yommuu ta'u, iskooppeen jechuun immoo ilaaluu jechuudha. Wantoota xixiqqoo ittiin ilaaluuf nu fayyada jechuudha. Egaa maayikirooskooppiin kun meeshaa optikaala leensii yookiin leensota qabu ta'ee wantoota xixiqqoo ija qullaa qofaan mul'achuu hin dandeenye guddisee kan nutti mul'isudha jechuudha. Wantoota ijaan nun arguu hin dandeenye guddisee nutti mul'isa jechuudha. Jalqaba irratti faayidaa maayikirooskooppii akkasumallee kalaqamuu maayikirooskooppii yoo ilaallu, orgaanizimoonni hammaan garaagarummaa qabu jechuudha. Orgaanizimoonni gurguddoon jiru, akkasumallee baay'ee xixiqqoo kan ta'an ni jiru jechuudha. Kan ija qullaan hin mul'anne, kanneen ija qullaan hin mul'anne maayikiroo orgaanizimoota jennee waamna jechuudha. Maayikiroo orgaanizimoota jechuun kan ijaan mul'achuu hin dandeenye jechuudha. Orgaanizimoota hammaan xixiqqoo ta'anii ijaan mul'achuu hin dandeenyedha. Egaa warreen maayikiroo orgaanizimoota jedhaman kana maayikirooskooppii fayyadamuunidha jechuudha. Kan nuni ilaaluu yookiin arguu dandeenyu maayikirooskooppii fayyadamuudhaanidha. Egaa namoota gurguddoo kan maayikirooskooppii kalaqan yeroo ilaallu, jalqaba irratti kan dhufan Roobert Huukii fi Antoonii Vaan Luuyin-Huukidha jechuudha. Roobert Huukii fi Antoonii Vaan Luuyin-Huuk kan jedhan warreen kun maayikirooskooppii kalaqaniiru jechuudha. Egaa namni Roobert Huuk jedhamu kun maayikirooskooppii tolcheen maal ilaale? Solloqqee mukaa daawwate jechuudha. Solloqqee mukaa kana maayikirooskooppii kalaqe sanatti fayyadamee yeroo daawwatu maal arge? Kutaalee xixiqqoo hedduu arge jechuudha. Kutaalee xixiqqoo hedduu arge. Isaanis seelii jedhee moggaase. Kutaalee xixiqqoo hedduu solloqqee mukaa sanarraa maayikirooskooppii fayyadamuudhaan arge kana seelii jechuun moggaase jechuudha. Namni jalqaba seelii jedhee moggaase eenyudha? Roobert Huukidha jechuudha. Jechi seelii jedhu kunis erga namni kun moggaasee kaasee bal'inaan hojiirra ooluu eegale jechuudha. Bara 1973tti immoo waggaa 8 booda namni biyya Hoolaandii Antoon Vaan Luuyin-Huuk jedhamu kun maayikirooskooppii kan Roobert Huuk fayyadame caalaa fooyyessee hojjete jechuudha. Antoon Vaan Luuyin-Huuk namni jedhamu kun kan Roobert Huuk caalaa qulqulleessee kan nuuf argisiisu yookiin guddisee kan nuuf argisiisu uume jechuudha. Hojjete jechuudha. Maayikirooskooppii fooyya'aa ta'e tolchee
Innis maayikiroo orgaanizimoota seelqeenxee adda addaa kan akka baakteeriyaa paaramizeemii akkasumallee ispermii yookiin sanyii kormaa yeroo jalqabaaf maayikirooskooppii kana fayyadamuun daawwate jechuudha. Namni Anton van Leeuwenhoek jedhamu kun maayikiroo orgaanizimoota kana ni daawwate jechuudha. Akkasumallee fakkii isaanii kaasuun illee waa'ee maayikirooskooppii waa'ee orgaanizimoota kana ibsuu danda'eera jechuudha. Waa'ee isaanii fakkii kaasuudhaan ibsuu danda'eera jechuudha. Faayidaa maayikirooskooppii yeroo ilaallu immoo faayidaa maayikirooskooppii faayidaa lama qaba. Faayidaa gurguddoon lama qaba. Innis dandeettii guddisee mul'isuu fi dandeettii addaan baasee agarsiisuudha. Caasaaleen isaanii adda baasee mul'isuu akkasuma iddattoo guddisee mul'isuudha jechuudha. Dandeettii guddisee mul'isuu isaa yeroo ilaallu dandeettii maayikirooskooppiin wantoota qo'atamu sana guddisee harka baay'een guddisee agarsiisuusaadha jechuudha. Dandeettii guddisee mul'isuu kan jennu kun wanta xiqqoo ijaan arguu hin dandeenye sana baay'ee guddisee hamma ijaan arguu sana caalatti guddisee dandeettii nutti agarsiisuusaadha jechuudha. Guddisee mul'isuu kan jennu. Kan itti aanu immoo dandeettii adda baasee agarsiisuusaadha. Dandeettii adda baasee agarsiisuu kanaan immoo caasaalee iddattoo daawwatamanii sana addaan baasee kan agarsiisudha jechuudha. Wanta xixiqqoo sana inni kun riizooluushin kan jedhamudha jechuudha. Riizooluushin inni wanta xixiqqoo ijaan hin mul'anne sana guddisee dandeettii guddisee mul'isuudhaan erga agarsiiseen booda dandeettii adda baasee agarsiisuu kan jennu kun immoo wanta xiqqoo sana kwaalitii guddaadhaan adda baasee walirraa fageessee kan nutti agarsiisuu danda'udha jechuudha. Dandeettii adda baasee agarsiisuu kan jennu kuni wanta xixiqqoo sana adda baasee nutti agarsiisa jechuudha. Riizooluushin jenna isa kana. Kan itti aanu gosoota maayikirooskooppii ilaallaa. Egaa maayikirooskooppii lamatti qoodnee maayikirooskooppii sasalphaa fi maayikirooskooppii koompaawundii jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Maayikirooskooppii salphaan egaa leensii tokko qofa qaba. Akkuma maqaa isaarraa hubachuu dandeenyu maayikirooskooppiin salphaan leensii tokko qofa qaba jechuudha. Leensii tokko qofa qaba maayikirooskooppii salphaa kan jennu kun. Innis fakkeenya kan ta'uu danda'u leensii harkaadha jechuudha. Kun akka fakkiirraa argaa jirtan kun leensii harkaa jedhama jechuudha. Leensiin harkaa kun leensii tokko qofa qaba. Innis wanta nun ijaan arginu sana hamma isaa si'a 10 hanga 20tti guddisee nutti mul'isuu danda'a jechuudha. Wanta ijaan xiqqaa ta'e sana ijaan kan hin argine sana hamma isaa si'a 10 hanga 20 guddisee nutti mul'isuu danda'a jechuudha. Maayikirooskooppiin salphaan kuni. Kan itti aanu maayikirooskooppii koompaawundii kan jennudha. Maayikirooskooppiin koompaawundii kun sirna leensotaa lama qaba. Innis moonokilaarii fi baayinookulaar kan jennudha. Moonokulaariin leensii ilaaltuu tokko yommuu ta'u, baayinookulaar kan jennu kun immoo leensota ilaaltuu lama qaba jechuudha. Leensii tokko kan qabu yookiin moonokulaar kan jennu kun akka fakkii kanarraa hubachuu dandeenyu fakkii kanarra kan jiru ishee moonokulaar jedhamtudha jechuudha. Moonokulaar kan jedhamtu kun ujummoo tokko kan qabdudha. Ija tokkoon ilaalla jechuudha. Moonokulaar kan jedhamtu kun yookiin leensii tokko kan qabdu kuni leensii ilaaltuu tokko kan qabdudha jechuudha. Kan baayinookulaar jennu kun immoo leensii ilaaltuu lama qaba jechuudha. Leensii ilaaltuu lama kana ija keenya lamaan irra keenya ilaaluu dandeenya jechuudha. Leensii lamaaniin ilaaluu dandeenya jechuudha. Leensiin ilaaltuu dandeettii guddisee mul'isuu adda addaa qaba. Innis leensii ilaaltuu jechuun akka fakkii kanarraa hubannu isa kanadha jechuudha. Innis dandeettii guddisee mul'isuu adda addaa qaba. Inni beekamaan egaa si'a 10 kan guddisee mul'isudha jechuudha. Leensonni hedduun kan qabani iddattoo sana si'a 10 guddisee kan mul'isuu danda'udha jechuudha. Kan biraan immoo leensii waanteessaa kan jedhudha. Leensii waanteessaa kan jedhu kun dandeettii guddisee mul'isuu adda addaa kan qabudha. Dandeettii guddisee mul'isuu adda addaa kan qabudha. Innis si'a 4, si'a 10, si'a 40 hanga si'a 100tti illee kan jirudha jechuudha. Isaan kun leensii waanteessaa kan jennu kun warra xixiqqoo kanadha jechuudha. Isaan kun si'a 4, si'a 10, si'a 20 akkasumallee hanga maayikirooskooppii cuuphaa zayitaatti immoo hanga si'a 100tti illee kan guddisee nutti agarsiisuu danda'udha jechuudha. Leensii ilaaltuun hanga si'a 10tti nutti agarsiisuu yommuu danda'u, leensii waanteessaa kan jennu kun immoo si'a 10 hanga si'a 4 hanga si'a 100 hanga si'a 40tti hanga si'a 20tti illee kan nutti agarsiisuu danda'udha. Egaa hamma guddisee mul'isuu maayikirooskooppii kana immoo hanga guddisee mul'isuu maayikirooskooppii kana immoo
akkaataatti shallagamu qaba jechuudha. Innis humna guddisee mul'isuu leensii fi leensii ilaaltuu fi leensii wanteessaa kan baay'isu ta'a jechuudha. Egaa fakkii kanarratti akkuma ilaallu jalqaba leensii ilaaltuu kan jennu kun si'a 10 guddisa jenneerraa jechuudha. Leensiin ilaaltuu kun si'a 10 yommuu guddisu leensiin wanteessaa immoo si'a 4 si'a 10 hanga si'a 20tti illee ni guddisa jenneerra. Egaa kana waliin baay'isnee hamma guddisuu hamma dandeetti guddisuu maayikirooskooppii sanaa argachuu dandeenyu jechuudha. Hamma humna guddisee mul'isuu waliigalaa maayikirooskooppii sanaa akkamiin argina? Leensii ilaaltuu sana leensii wanteessaa sanaan baay'isnee argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf leensiin ilaaltuu si'a 10 guddisee nutti agarsiisa yoo ta'e, akkasuma immoo seeliin wanteessaas abbaa aangoo giddu galeessaa si'a 10 guddisee nutti mul'isa yoo ta'e maal goona jechuudha? Kan leensii ilaaltuu 10 kan leensii wanteessaa 10 baay'isuu 10 si'a 100 jechuudha. Wanta iddattoo sana irratti ilaalaa jirru sana si'a 100 guddisee mul'isuu danda'a jechuudha. Kana jechuun fakkii kanarraa akka hubannu leensiin ilaaltuu kun 10 yoo guddise, leensiin wanteessaa kun immoo 10 yoo guddise, lamaan isaanii walitti baay'isnee 10 baay'isu 10 jenne 100 arganna. Wanta slaayidii sanarra keenya si'a 100 guddisee kan nutti agarsiisuu danda'udha jechuudha. Wantichi si'a 100 guddisee wanta sana nutti agarsiisuu danda'a jechuudha. Akka kanatti humna guddisee mul'isuu maayikirooskooppii sanaa argachuu dandeenya. Kan itti aanu qaamolee gurguddoo maayikirooskooppii koompaawundii kan jedhu ilaalla. Qaamolee gurguddoo maayikirooskooppii koompaawundii akka fakkii kanarratti ilaaltan leensii ilaaltuu, ujummoo, naannessituu wanteessaa, qabannoo, waltajjii, qindeessituu, fakkaattii golollisaa, qindeessituu, fakkaattii sirrii, ejjennoo, fuulleessaa ifaa, murteessoo ifaa qabdu, slaayidii warreen jennu kun qaamolee maayikirooskooppii koompaawundiidha jechuudha. Faayidaa isaanii akkasuma hojii isaanii yookiin dalagaa isaanii yommuu ilaallu, leensii ilaaltuu kan jennu kun isa jalqaba irratti arginu kanadha. Leensiin ilaaltuu kun maal fayyada? Leensii fiixee ujummoo irratti argamudha. Innis maal godha? Fakkaattii guddisuuf gargaara jechuudha. Wanta ilaallu sana si'a 10 guddisee nutti agarsiisa waan ta'eef fakkaattii sana guddisuuf nu fayyada jechuudha. Ujummoo kan jennu immoo isa kanadha jechuudha. Ujummoon kanadha. Inni maal nu fayyada jechuudha? Qaama maayikirooskooppii karaa gubbaa leensii ilaaltuu fi karaa gadii leensii wanteessaa baatudha jechuudha. Karaa gararraa maal baata? Leensii ilaaltuu asiin nuuf baatee jira jechuudha. Ujummoon kun leensii ilaaltuu kana nuuf baata. Karaa gadii immoo maal baatee jira jechuudha? Leensii wanteessaa kana baatee jira jechuudha. Dalagaan isaa kanadha. Kan itti aanu naannessituu wanteessaa kan jennudha. Naannessituu wanteessaa isheen jennu ishee kanadha jechuudha. Naannessituu wanteessaa maal nu fayyaddi isheen kuni? Wanteessaa kana saayizii isaa yookiin isa abbaa 10, abbaa 20, abbaa 4 jennee isa kamitti filannee yeroo fayyadamnu ishee kana naannessinee filannee fayyadamna jechuudha. Innis maal fayyada? Leensota wanteessaa abbaa aangoo gadaanaa, giddu galeessaa fi olaanaa sana wal jijjiiruun akka fayyadamuu dandeenyu nu godha jechuudha. Kan itti aansu leensota wanteessaa kan jennudha. Leensonni wanteessaa kun immoo asirraa fakkii kanarraa akka hubachuu dandeenyu leensonni wanteessaa warreen kanadha. Isaanis maal nu fayyadu? Humna guddisee mul'isuu adda addaa kan qabanidha. Isaanis maalidha? Fakkii iddattoo sadarkaa adda addaatti guddisanii nutti agarsiisu jechuudha leensonni wanteessaa kuni. Kan itti aanu qabannoodha. Qabannoon immoo kanadha. Innis maayikirooskooppii kana iddoodhaa iddootti yeroo sochoosnu kana qabannee sochoosna jechuudha. Maayikirooskooppii sana baachuuf nu gargaara jechuudha. Kan itti aanu waltajjiidha. Waltajjiin isa kanadha jechuudha. Bakka slaayidii irra taa'u sanadha jechuudha. Innis maal nu fayyada? Bakka slaayidii iddattoo qabatee irra kaa'amee ilaalamudha jechuudha. Wanta ilaallu sana bakka irra keenyee ilaalludha jechuudha waltajjii kan jennu. Kan itti aanu qabduu slaayidiidha. Qabduun slaayidii kun maalidha? Waltajjii slaayidii sana waltajjii irratti maxxansee qabuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Sibiila xixiqqoo kana akkuma ilaaltan kana warreen kun qabduu slaayidii jedhamu. Isaanis slaayidii asirra keenyu yookiin wanta ilaallu sana iddoo sanarra keenye kan maxxansee nuuf qabuuf fayyada jechuudha. Qabduu slaayidii kan jennu kuni. Kan itti aanu murteessoo ifaadha. Murteessoon ifaan immoo
fakkii kanarraa akka hubachuu dandeenyu bakka kanatti kan argamudha jechuudha. Innis ifa fuullessaa ifaa keessaa ifee gara waltajjiitti darbu kana nu murteessee nu dabarsa jechuudha. Innis hamma ifa waltajjii keessa darbu sana ni to'ata jechuudha. Murteessoo ifaa kan jennu kun fuullessaan ifaa kun yeroo gara waltajjiitti ifu, murteessoon ifaa kun immoo kan gara waltajjiitti darbu kana murteessee yookiin to'atee dabarsaa jechuudha. Hamma nu barbaachisu isaan to'achuu dandeenya. Kan itti aanu fuullessaa ifaadha. Fuullessaan ifaa ifa gara eddattootti qajeelchuuf fayyada jechuudha. Fuullessaa ifaan kun bakka kanatti kan argamu yoo ta'u, ifa gara waltajjiitti qajeelchuuf kan nu fayyadudha jechuudha. Kan itti aanu qindeessituu fakkaattii sirriidha. Qindeessituu fakkaattii sirrii kan jennu kun fakkaattii sirrii akka mul'atu gochuuf gargaara jechuudha. Innis bakka kanatti argama. Wanta ilaalaa jirru sana qulqulleessinee fookasii goonee akka ilaaluu dandeenyu nu fayyada jechuudha. Qindeessituu fakkaattii golollisaa kan jennu immoo isa guddaa kanadha. Innis isa yeroo sochoosnu maal nuuf fayyada? Wanta fakkaattiin qulqulloofne sana akka inni mul'atu gochuuf nu gargaara jechuudha. Kan itti aanu ejjennoodha. Inni immoo madaala maayikirooskooppii sanaa eeguuf nu fayyada jechuudha. Ejjennoon kun madaala maayikirooskooppii sanaa eeguuf nu fayyada jechuudha. Egaa waa'ee maayikirooskooppii kanaan xumurraa. Kan itti aanu yoo ilaallu gilgaala 4.1dha. Gilgaala 4.1 irratti egaa gaaffii armaan gadiif deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu fakkeenya maayikirooskooppii salphaati jedha. Maayikirooskooppii kompaawundii ilaaltu tokko, kan ilaaltu lama fi leensii harkaa akkasuma deebii hin qabu jedha. Egaa asirraa maayikirooskooppii kompaawundii ilaaltu tokko fi ilaaltu lama, isaan kun maayikirooskooppota kompaawundii warra jedhamanidha jechuudha. Isaan kun kompaawundiidha akkuma maqaa isaaniirraa hubannu. Kan gaaffiin keessan immoo kan nu gaafate maayikirooskooppii salphaadha jechuudha. Fakkeenya maayikirooskooppii salphaa immoo maal jenne? Leensii harkaa jennee ilaalleerra jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa leensii harkaa kan jedhu ta'a. Gaaffiin lammaffaan qaama maayikirooskooppii kompaawundii islaayidiin irra kaa'amu kami jedha. Islaayidiin maal irra kaa'ama? Waltajjiirradha jechuudha. Waltajjiirra keenya waan teessaa warri kun kanneen ittiin ilaaluuf fayyadamnudha. Islaayidiin sun waltajjiirra taa'a jechuudha. Sadaffaan leensota waan teessaa maayikirooskooppii armaan gadii keessaa humna guddisee mul'isuu olaanaa kan qabu isa kamii jedha. Egaa fakkii kanarratti akkuma hubachuu dandeenyu leensii waan teessaa kan jennu isa kanadha. Hanga si'a 4, si'a 10, si'a 20, si'a 100 jennee dandeettee guddisuusaa kanaan ilaalla jechuudha. Kanaafiyyuu asitti humna guddisee mul'isuu olaanaa kan qabu isa kami yeroo jedhu, humni guddisee mul'isuu isaa asitti kan kun si'a 10, kun si'a 4, si'a 100, si'a 400 jedha jechuudha. Lakkoofsuma isaarraa hubachuu akka dandeenyu kan baay'isee guddisee mul'isu isa hanga si'a 400tti jirudha jechuudha. Si'a 400tti kan jirudha. Kanaaf deebiinsa daarra kan jiru ta'a. Kan gaaffiin itti aanu kanneen armaan gadii keessaa amala maayikirooskooppii salphaa kan ibsu kami jedha. Amala maayikirooskooppii salphaa kan ibsu abbaa leensii lamaati. Maayikirooskooppii salphaan maal jenneerra hiika isaarratti maayikirooskooppii salphaan leensii tokko qofa qaba jennee ilaalleerra jechuudha. Kanaafiyyuu aan deebiin ta'u wantoota hamma si'a 100 guddisee mul'isuu danda'a jedha. Kun sobadha. Maaliif? Maayikirooskooppiin salphaan maalidha? Si'a 10 hanga si'a 20 qofa guddisee mul'isuu danda'a jennee waan ilaalleerruuf kun sobadha jechuudha. Abbaa leensii tokkooti jedha. Kun sirriidha. Maayikirooskooppiin salphaan abbaa leensii tokkooti jennee waliin ilaalleerra jechuudha. Kanaafiyyuu caan deebii ta'a jechuudha. Gaaffilee armaan gadiif deebii gabaabaa kenni jedha. Kan itti aanu maayikirooskooppiin maali? Faayidaan isaa hoo kan jedhu kana jalqabuma irratti waliin ilaalleerra. Duuba deebistanii ilaaluu dandeessu.
Lammaffaa argannoo maayikirooskooppii keessatti beektota gumaacha godhan yoo xiqqaate 2 barreessi jedha. Isaanis eenyu jennee waliin ilaallee turre Anton van Leeuwenhoekii fi Robert Hooke jennee waliin ilaalleerra jechuudha. Akka kanatti kana gaaffii kana hojjechuu dandeenya. Egaa waa'ee maayikirooskooppii kanuma irratti xumurraa kutaa itti aanutti waa'ee seelii ilaallaa jechuudha. Waa'ee seelii waliin ilaallaa argamaa fi hiika seelii, caasaalee seelii fi dalagaalee isaaniillee waliin kan ilaallu ta'a. Egaa viidiyoon itti aanu dafee akkasiin qaqqabuuf chaanaalii kana sabskiraayib gochuun dagatinaa. Yeroo sabskiraayib gootan yeroo viidiyoon gadhiifamu dafee waan isinii galuuf sabskiraayib gochuun dagatinaa. Akkasumallee chaanaalii kana hiriyoota keessaniif qoodaa, barattoota baay'ee biraan geessisaa. Viidiyoon kun baay'ee ilaalame kutaa itti aanus waan isiniif hojjennuuf hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Akkasumallee yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irratti nu barreessaa. Viidiyoo kana kan jaallatte yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa jenna. Galatooma.